haasoo isaanillee feesbuukii fi waan adda addatti hedduun dhaga'e haasoo hedduu mi'aadha. Isin xiqqoo ol barsiisuuf maastara san jedhanii namuu atting ni beekaa dhalataa magaalaa Dirree Dhawaati. Maastara san digrii isaa kaduraa haramaa irraa akkasumatti cooperative management kajeurratti arkate sanitti aansuudhaas wanni atting namni guddaan irra hedduun qabeeku martial artii takkaa'u Taekwondo kajaan kanaan bakka guddaa ga'ee jira. Amma diddamoo maal waan kana keessa jiran akkan dhageetti karaa Jaappaan kanas deemee waan kana akka baratee na fakkaata. Inni wanni qabu Taekwondo kana keessatti sadarkaa jaaffaa black belt kajamu san qaba. I think warra biyya Itoophiyaa keessa yeroo sadarkaa jaaffaa san yeroo nama duraati Itoophiyaa guutuu keessa sadarkaa kana qabaachuun. Khalamafaatis bakka adda addaa bakka bu'eetis waa'ee Oromootis haa ta'u aktivistii jabaadhaa nama waa'ee Oromoo advaansi godhaa jiru waa'ee dachii especially naannoo Dirree Dhawaa fi naannoo isiisan akkamitti akka Dirree Dhawaan tun naannoo Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdii je'ee nama falmataa ture. Dirree Dhawaan teenya moo teenyaa miti yaboo? Teenyaa bar tun dubbii falmachuu qabnuu miti bar garuu ammoo falmachuu jirra ji'a adda addaatiin nama hedduu bakka hedduutti falmaa jiru maqaa gandaatis maqaa Oromoorraa akka hin jijjiiramne Dirree Dhawaan tunis Oromiyaa jalatti akka deebitu nama halkanii guyyaa tattaaffii godhee wanni godhaa jiru. Maastara san asitti tartakkamee kabajaan naafeera please. Ayyee galatoomaa ana simachuu keessaniif salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deeqaa soddomiin qabaansaa hangizee hedduu deeqaan natti xiqqaatti yoo naasoo keessaa waan hin haasoo fi waan biraatii miti. Wanni ara dubbachuuf hodhu maali? Dhugaan teenya maaliif baddee? Dhugaan Oromoo maaliif baddee? Kana jechuun fakkeenyaaf wannummaan Oromoon Harargee addunyaaf gumaachiti. Ka addunyaa irraa harkaa qabdu maali ni beektani? Waa hedduu jira. Waan hedduu. Kaan bitii hin qabnuuf nutti illee hin haftu. Fakkeenyaaf biyya tanaan namni yeroo dhufu asaayilama gaafata. Deen asaayilama isaa irraa fuudhaniiti giriin kaardii kannaniif permanent resident jechuudha. Achi booda nama kana fuudhanii sittiziina godhanii mire tartiiba sadiin deeman. Wallaahi tartiiba kana Oromoo Harargee jalaatan. Suuritti isin hime akkaataa itti ta'een isin hime. Namni tokko yoo gosa galu dhufaniiti abalu gosa nagalchii jaan. Gosa isaa wali qabeeti ambayyoo abalu gosa nagalchi je'ee naa dhagayaa jaan. First step naa dhagayaa. Dhageenye jaanii ka'anii deeman. Amma tokkoof nama kana qoratan. Maaliif dhufee nu keessa? Maal dhabee dhufee? Maal balleessee dhufee? Amma tokkoof eega qoratan booda wali qaba ammaas gosa saasan. Abaluu gaafa dabre naa dhageessan san arra garan naa dabarfadhaa jaan. Amma tokko qoratanii mi yoo badiin irra mul'ate ilmoo gararraa baate gara qabachuu didee jaaniin. Hafe jechuun asaayilamni isaa addinaa ta'e jechuudha. Yoo badiin qabaanne immoo gara sii qabannee jaanii ka'anii deeman ammas. Amata lamaaf lammada qoratan ammallee eega nu keessa dhufe akkamii heeraa seera keenya fudhatee jireenyi isaa maal fakkaataa waan jiru qoratan. Amata lama gizee fixe ammallee dhufe wali qaba. Ambayyoo abaluu keenya ka gaafa dabre gara naa dabarfattan san arra naa dhalaa jaan. Yoo badiin irra mul'ate gara shafii tahee jaaniin. Yoo badiin irratti mul'anne immoo siidhallee harkadhuu jaaniin. Yeroo san barcuma fidanii kaa'aniiti jaartiin nama sanii deema fuutee afaanitti dibdi. Ilma gudeedaa dhadhaan deengeenii miire. Ka guddifataa immoo deemaa meessan. Garagarummaan takkitti san. Kana jechuun maali? Naa dhagaya jechuun san asaayilam jechuu gaafachuu jechuu gaafiidha si dhageenya jaaniin. Gara naa dabarfadhaan san giriin kaardee jechuu akkam fayyadamanitti. Naa dhalaa jechuun san immoo sitti ziina jechuu. Isteeppiin sadeenuu nurraa fuudhamee beekaa.
ani waan kana gaafaan biyya jiruun kitaabatti barreesse immoo yeroon as dhufee asaalama gaafadhuun arke piroosesa kana rabbiin narra gaadha hin beeku san dura asumattiin itti dhufe immoo keenyisaniin quba qaba kana caalaa ammallee like 2017 oosan ture diisitti Professor Asmaroon faadhaa wal agarre Oromoon torbaan hin qabu jee akkasii miti barni qabaan jeen akkamitti jee gama bahaa kana qorattee hin jeen hin qoranne naan jee duuba Oromoo ittee maa walii galchitaa hin jeen inni naannawa Booranaa qorateeti torbaan hin qabu beekan naannawa Harargee kana immoo torbaan afurii jiraa baatii keessa torbaan afuranuu maqaa if danda'ee qabaa torbaan jechi jedhu takka lama sadii afur shan jaha torba torbaanii waan marfatu torbaa marfatu torbaan achirraa ka'a torbaan duraa dhaloota jaaniini torbaan lammeessaa addeessa jaaniini torbaan sadeessaa goobana jaanii torbaan afureessaa dukkana akkasitti afuranuu maqaa qabaan jeen an kana quban qabuu je san qofaa mitiin jeen gama Harargee kanatti yeroo lakkaawwan torbaan kun hundi guyyaan torbanuu maqaa if danda'e qaba fakkeenyaaf dhaloota jechuun torbaan duraatimi torbaan duraa kun torba jennereef bito taalboojii buusan koba jireessa alkaajima wa'ina irfi jannaan torbaan duraa jaaniini torbaan lammeessaa addeessa jaaniini addeessu kun basa duraa basa boodaa carrooytaa qara salbaanaa dureetti jaanii jirti torbaan sadeessaa goobana jaanii goobanaami qardaaduma kurbicha rumaasaa rawaadaa qadaadana areerii ballo baatii gideen itti lakkaa'u edaa Harargee onde kasii ni jirti naan jee ni jirti hin jeen haarattiin qorachuu qabaa jee wanni isin jechuun fedhe maal asirratti dhugaa fi abbaa barbaada gaa abbaatu dhugaa fi barbaadetaa jechuun fedheeti leebila Oromoon dur irra turte ilaa arratti jenereeshinni keenya hin dhaqqabne ka isaan dura dabarre seenee garuu isaan dura hin dabarre arra nuti maal jechu jirra kaan Itoophiyaa faristi jee lakki hin taane Oromoo faristi jaan lakki hin taane Harargee faristi jaa leebila kana Oromoon irra kutee ture duraan maali makiinaa takka yoo ooftu dhoqqee keessa yoo seente if dura deemuu didde xiqqoo if duuba deebiftee ammaas if dura dabarsitaa miree waan akkasii takka arge kalee Oromoon namoomatti amana ani namaa ja Oromoon osoo akkana gadi hin buusin jechuu sandinnaani isin Itoophiyaadhaa fudhadhaa jennaan lakkii an Oromoodhaafi xiqqoo if duuba siisee jechuu makiinaa ammallee if dura deebisuu qaba nuti Afriikaadha jennaa Afriikaa faristenneeti Afriikaa faristira dabarsinee bakka dura abboottiin teenya qabatte gartee namaa kaja'u achirra deebin ani namaa sadarkaa jiru maaliif hortee ilma namaa achirraa dhufaa mire yeroo lakkaawwate ilmi namaa walitti hin galu nuu hitti olii galee achirraa adami galaa mire Oromoo jenne Oromoo haxabbooti xabboo waaqoo daadhii uttee bittee walaabuu jillicha dawaarii oofaa sharaa haad rooboo doorii xabboo mormoor maamma warar waayif dhoodaa marrii galaan waado shankar iram jeebuu battaan kanoobaan noobaan kana biyya laanuufi نبي الله نو خلمك لما خيرت يرد خمك ليل مكليل خانوك أنو خانوش خشيس شيس خادم آدم خبيجتي أورمون أكنه لكاوت سناف نما أجانش أورمون نمو مرك أبتهجو أورمون ريفوركات كنا سرد دبيسه والددا أرارا مال خجو لمتي لولا الرفين تل لولا أرارا جا أورمون لولا بودا أرارتي أمان أورمون هبشال لولا بودا بلّيسوتي أمانتي خنانا متي خجي قرطة بيه إنجليز خلولا ميلي كي وجين لولا جماعة بها خنانا راوته ميهون در تيرماتي ميلي كي وجين دونالد سميث جاني إساتو جي أورمون لولا بودا أرارتي أمانتي ميلي لولا بودا بلّيسوتي أمانا حواسا سن يوم وه نبلّيس جنريشن سن أورمون مو نمني even واني سيمبيتن هما يو نمني لما ولله إذا تقول تندير ما أورمون يو إذا تندير ما تشوف تله أبو دي ساخا إني نمامي جان إني نمامي تي نانو كدوفو جان نانو برادة متا بلو إذا واليمن أورمون مو سنينكا إني نمامي تي هيجا لقوا أورمون تنابي واني نمني تشوف هذا مالي
leevilli keenya bikkiitti deemuu qabnu nama hajoosa irra dhaquu qabna. Makiinaan dhoqqee keessa ta'e gadi duuba deebisaniif dura oofuunis numa jirti. Baga deebine Oromoo Faristi irratti ammoo nama irratti deebi'uu qabna. Kan addunyaa wanni itti caalleen. Kalee assaayilamoo addunyaaf fannuu turte Oromoon. Karaa ambaree fuuta naa dhagayaa gara naa dabarfadhaa naa dhalaa isin hin jeessaniin jechuudha. Araar qaboos akkatti araara buufattu qabdi Oromoon. Naannoo Harargee kanatti namni amma yoo nama ajjeese. Ajjechaan gosa sadii. Taseessa, batteessaa fi dhima jaaniin. Taseessa jechuun namni lama wal lolee tokko tokkotti yoo darbatee onni san nama biraa dhoyite. Tasa nama san dheemi leebila itti ilaalamuu qaba. Taseessaa jaaniin. Namni lama magaalaa waliin bahee akka nasiibaatti yoo ol lole achumatti haaluu hin qabne jechuudha. Waan achitti uumamemi batteessaa jaaniin battaluma waan uumame jechuudha. Leebila itti ilaalamuu qaba kunis. Dhima jaanii namni lama ol lolee na eeggadhu jee halkan buuca qabatee takka mancaa qabatee dhokotee gartee itti qophaa'ee nama sanatti haaluu ba'a. Dhimaa jaaniin kan. Addunyaallee arraba sadeen sarara ilaalaa jirti akka. Kunis keenyuma beeka. Si galte? Namni tokko yoo wal ajjeesallee akkaataa itti dhiiga baafatu qaba. Waan abbaa keetiitti siimu jira beeka. Waan abaabiileen ta'e qabaachuu turteen siimu jira. Dhiiga akkamitti baafata? Si galte? Namni tokko nama ajjeese tartiiba sadii qabaachiitillee labii kafan imimmattii fi agaajuma jaanii jira. Labii kafan jechuun namni tokko yeroo inni du'e horii tokko qalanii nama saniin awwaalan. Labii kafan jaanii san booda taaziyaa ta'an jechuudha. Achi booda guyyaa 15 booda loon 15 horii deemuu hin dandeenye warra nama irraa du'e saniif fidan. Imimmattii jaaniin imimmaa warra sanii qoysuuf 15 kun. Achi booda baatii muraasatti qabataniiti loon har'a dhalates akka takkaan lakkaawamaa fi 85 fidanii dhufan. Kana agaajuma jaaniin 85. 85 agaajumaatii fi 15 imimmattii walitti meeqa? Dhibba gumaan nama tokko horii dhibbaa Oromoon achirra kaayate. Kuni qarooma abbaan kee kalee qabaachuu ture ka'aate irra quban qabne jechuudha. You have to find a lot about Oromos. Waan Oromoo hedduudhaan hafa jechuu fedheetu wanni nuti irra haasa'uu qabnu. Kalee Oromoon akkamitti if beekaa yoo akka Oromootti fudhanneetu akkamiin naannoo isaa beekaa. Uummanni hoo Oromoo akkamiin beekaa waan jedhu ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf an kan yaadadhu social study kutaa 7 gubbatti akka amma baasanitti jechuudha gaafa anjolee achi gubba maal jaa Oromoon bishaan irraa akka dhufe barreessa. Yaada san abba bareefa barreessitoota uummata Habashaa jechuudha. Oromoonis an bishaan irraa hin dhufee jee aman. An bishaanuma irraa hin dhufee jee aman Oromoonis. Isaanis beekaati isaan negatiif godhuu fedhan. Garuu dubbiitu dubbii dhugaati dhugaa Oromoo bati. Rabbiin maal jaa Quraanatti innaa khalaqnaa min almaa'i kulla shay'in hayyin jaa. Bishaan irraa waa hunda uumne jaa. Dachii irraa uumame yoo ta'e dachiin tun bishaan irraa uumamti. Oromoon akkitti amanu duraan dhugeeffata Oromootti dur waaqa tokkootu ture jaa. Waaqa tokko dur ture kophaa isaa. Inni kun bishaan uume. Bishaan san walaabu ja'amaa maqaan isaa. Bishaan waaqayyoon dura uume san. Walaabu kanaatu bakka lamatti bahee. Bishaan gubbaatii fi bishaan jalaa ta'e. Bishaan gubbaa bakka sadii beeti qoloo ittiin Oromoon samii jaan uummanni Arabaa. Qoloo fi duumessa urjii fi kanneen waan hedduu jiru. Ta'ee hagadii kunis dachii fi bishaanitti adda bahee. Bishaan lafaa san keessaa guyyaa bita qaraa uumaan horoo jedhamtu baatee bishaan san keessaa. Horoo jechuun aadama jechuudha. Si galte bahee mil'uu waaqaatiin horoon san bakka lama bahee jaa Oromoon. Akkana dhugeeffachuu ture Oromoon. Amantii mataa isaa qaba hatti dhugeeffachuu ture. Kanaaf irra duulan uummanni qarooma isaa san jechuudha. Namooma qaba gaa. Ani namaa ja'a mire. Even amma dhiyootaan ol deemu jiru maali? Oromoo koo bamaadheeffataa baguddifachaa jaaniituma irratti bandiin bezzaa waan akkasii takka jaan si galte hinaaffaadha isaa waan hin qabneef. Oromoon ilma dhukkee qaba, ilma mitii qaba, ilma guddifachaa qaba, ilma gudeedaa qaba. Si galte ilma mitii jechuun hadhaalanii firraa darbanii lafaa fuutee guddifattu jechuudha. Yoo raala baate harkitee mitii irra deemtu fuutee guddifatte ilma mitii ilma kiyya jee fudhata. Namooma beekaa. Ilma dhukkee jechuun duula ganda tokko deemanii yeroo ganda san cabsan namni ilmoo facaasee fiigaa mire
ilmoo san ilmoo diinaati jee ilmoon bofaa bofa jeen ajjeesu Oromoon ilma dhukkee jee fudhee maxxanfata. Sigate ilma guddifachaa hakaree hundana tartiibatti seenan san asaalama siinii masan ha gudeedaa ha jaartii irraa dhale. Sigalte namooma akkanaa kana qabaachuu ture Oromoon. Even ilma funyooti jira. Ilma funyoo jechuu dhageessanii? The unique Oromoo keessa malee addunyaa kanarratti mul'atee hin beeku. Oromoo keessa malee ilma funyoo. Ilma funyoo jechuun funyoo ni beektanii mire? Haadee jechuudha. Abbaan kiyya ana qofa yoo qabaate namni tokko dhufee ana na ajjeese. Abbaan kiyya ilma malee hafee bara. Gosatti iyyata. Gosti tan gosa gurbaa sanii yaamaniiti abaluun keessan hidda nu ciree nu haa adabamuu jaan. Adabbiin Oromoo nama nama ajjeesanii ajjeesan. Leevila saalaalanii jechuun akkaataa saalaalanii. Kana namni kun dhugaadha balleessee haa ajjeefamuu jetti gosti nama sanii gaa. Ana baaxilin ajjeesee mire. Yeroo nama kana ajjeesuuf fannisan ni fannisan. Osoo lubbuun nama sanii irraa hin baane abbaan kiyya dhaqee haada san irraa mura funyoo san. Nama san fuudhee ilma isaa godhata bakka kiyya buufata. Ati nama ilma kee ajjeese bakka ilma keetii ni buufatta. Leevila humanity Oromoon irra geesseetu san ture. Ilaa irratti ilmi namaa irra ga'uu hin dandeenye waan kanatti. Nama ilma kee ajjeese ilma godhachuu jechuun hanqam takka akka nama suuhanneessu agartanii leevilli Oromoo hanqas takka deemi. Haarra Oromoo xabbaaf jaanii wallaala isaan beetee jibbisuuf irra uuman kanaa miti. Dhugaa Oromoo badee dhugaa haa barbaannu wanni jennuuf tanaafi. Dhugaan Oromoo haa barbaadamtu. Sirna gadaa qaba. Gadaa durallee sirna mootiitiin bulee jira. Even Queen of the era of the Queen jaanii dhalaaleedhaan bulee jira Oromoon. Dhalaa shanii bulche. Hoyyoo gotooyyee laliila sooyyee qalloo qasooyyee akkoo manooyyee jaanii dhalaa shanii bulche Oromoo. Wal duraa fuudhanii jechuudha. Sirna dhalaan bulchuutillee Oromoon qabaachuu ture. Abiyyilleen karuma san deemuuf jiran fakkaata. I don't know. So Oromoon qaroomaan guddaa ture. Oromoon waa hundaan guddaa ture. Humanity first jaa Oromoon namoomatti amana. Nama jaa. Nama jechuun amma anuma jennaami na. Maa sanbattan tuudha anuma jechuun uumaa na fakkaattu jechuun ija lamaan qaba ija lama qaba. Funyaan hin qabu funyaan qaba. Anumaa jaa. Hanqeef jaalatu yoo jaalate nama san namooma qabaa jennaama. Namarraa maal dhufe jechuun namooma. Agartan akkaataa uumama Oromoon itti kaayatu. So wanni hin dhaamu fadu maali ani Oromoon aadaa gabbattuu qaba. Namni biraa akkana qabuun agarreen dhageenyaan. Immoo dabsanii nutti himu jiran. Dhugaateen jetana barbaaduu qabna. Osoo wanni kiyya deegaan hin dhumne ergaan xiqqoo takka taniin dhaamuu fadu. Leevila abbootiin teenya bu'aa barnootaa jettu abbootiin teenya ni beeyti. Kalee gizee amma ijoollee xixiqqoo taphachiisan. Hibbakkaa jaaniiti manguddoon gaafatii ijoollee toora galgalaa kan oli qabanii hibboo jaa hibbakkaa waan akkanaa naa beekaa. Hin beeku gizee jee maal jaaniin biyya naa kanni. Maaliif wallaalaan maal godhaga biyya isaa dabarsee kan naga. Habeekoo biyya irraa fudhateeti barnoota isaa kanaan deebisaa himaaf jechuudha. Maal ijoollee barsiisuu jira jechuudha Oromoon bu'aa barnootaa namni barate biyya qabaa hibboodhaan uummatee barsiisuu ture. Har'a nuti leevila sanni jirra hin jiru. Kalee Oromoon beekumsa qaba kalee amma reefu isin jeesan beekumsi kun lama. Tokko kadhalootaan qabdu kaan immoo barnoota beekumsaa fi barnoonni adda. Beekumsa gizee jennu fakkeenyaaf namni tokko abaarsa tokko jira Oromoon mana nama hundaa jiru kadha geessan waan beetu wallaali. Hawwan maal jaan mucaa waan akkanaan gootu waan beetu wallaali siin hin ja'u jaan jala kaaya siin hin ja'u. Durnuma jaanii waan beetu wallaali. Wanni ati beetu maal? Dura akka haadhatee garaa baatetti ummaa isaa baatiin daa'imni haadha baraka san booda abbaa bara adeera bara eessumman haboo ollaa baraa dhufa. Barnoonni duraa kanaa mire waan beetu wallaalii waan beetu kana wallaaltu. Maaliif kaan barnoota eega waan beetu kana wayyoo itti booda amma torba akkana taate mana barnootaa si geessan achirratti akka ida'aata harkattuuf barnoota jaaniin kana. Immoo har'a maaltu dhufe mana barnootaa gizee deete ilmi namaa jaldeessarraa dhufe nama qaraasanii mire ansanumaan qare ilmi namaa jaldeessarraa dhufe hin dhufne yoo teeksiidha. Oromoon immoo ilmi namaa bishaanirraa dhufee jaa. Kuni maali tokko barnoota jechuun katti idaattuumi tokko immoo kawnuma waan barte kanaa itti wallaalchisanii jira falfala ittiin Oromoon waan obeetu kanaa itti wallaalchisan
amma nuti barnootaaf dheenee falfalmne gallee jechuu bar jaldeessarraa dhufee nu barsiisan gaa das dhugaan oromoo dhokottee wanni jennuuf kanaaf abadan dhugaan oromoo barbaadamuu qabdi ammas nama biraarraa hin eegina nama biraarraa inuma hin eegina namu ka viidiyoo kana ilaaluus haa ta'u ka mana taa'e ilaaluus mee manguddoo lafa bultan hooma gaafadha hooma takka isinii himan waan sanirraa waa fudhatta akkaataan itti afaan keenya uumamu akkaataan aadaan teenya hundinuu addunyaarraa adda afaan keenya addunyaarraa adda oromoon maqaan kee eenyu jaami yoo dhufeemni maal jaa maqaan kee eenyu jool bara aboo ati maqaan keenya gostami gurbaa eenyuti jaan hin jaane wanta nan dhageenye manguddoon ammallee aboo ati gostami maqaan kee eenyu ilma eenyuti jaan aadaaf qabnaami amantiittis maal jaa inna khalaqnakum shu'uban wa qabaa'ila litaarafu jaabar akka wal beeytanii fi jaa oromoo maaliif si gaafata si beekuu fi mire qaroomni keenya guddaa ture eessa ture qaroomni keenya guddaa arrammoo yoo ati akkasii gaafate gosummaa qaba namni kun jaal ifiif waan hin qabneef kaayisaan ifiif booddee waan hin qabneef abbaa takka abba torban lakkaawatan abbaa sadii afur yoo lakkaawwan oromoo dhufan seexaannoo jaarichuu ofirraa dhiisan hin lakkaawatan abbootii isaaniitu soo dhugaa oromootu badee dhugaan oromoo haa barbaadamtu oromoon kalee akkam jaaramu amma namni waa'ee konveeshina kanaa namaan na gaafate akkamiin ilaaltaa naan jaan aboo an akka nama dhuunfaatti oromoon jaaramu ittiin gammadaan jeen akkuma fedhetti haa jaaramu maaliif namni jaarame wali fiduun laaftuudha nama faca'e immoo wali fiduun ni ulfaatti adda facaakaa yoo bakka takka jiraate immoo humna ta'a uma fedhe naa jaaramu kalee oromoon jaarraa 11ffaa 12ffaa keessa hedduu irra roorisaa lafisaatiin irraa fudhatanii amantiin adda addaa amantiin islaamaa amantiin kiristaanaa hundi irra dhufte eenyu irra walalan oromoo irra walalan oromoon qabaataa waan ta'eef lafaa fi aadaa fi amantiillee waan qabaachuu tureef isa kana jijjiiruu irratti hundinuu gahee mataa isaanii baatan yeroo kana oromummaan baddee jechuudha kana riikavar goosisuuf damdamachiisuuf jechuudha jaarraa 15ffaa oromoon walitti qabame baaleetti walitti qabame akkamtu nu wayyaa akkamitti diina kana ofirraa dhoorkuu dandeenya jaaramuun murteessuu ta'uu isin eemusuuf eegaa maal godhee sulula riifti vaaliitti kanaatu oromiyaa bakka lamatti adda baasa oromiyaa tana gama bahaatii fi gama dhihaatti adda baasa bakka lamatti lamaan gamanaa fi kana ituu humbannaa fi sikkoo mandoo jaaniin sadeen gamasitti hafe sabboo goonaa kama boorana yennuun kana maccaatuu lamni kawalekkaa jiru kana raayyaa fi asaboo jaanii gama kaabaa warra jiru san shanan kanatti istiraakchara lafaa qabaachuu ture akkasumatti odaas 5 qabaachuu ture odaan 5 hin dhageenye itu humban ogaa dhufte odaa bultuum qaban sikkoo mandoo ogaa dheete odaa roobaa qaban sabbo goonaa gidee dheete boorana bira odaa gaareessaa qaban maccaa fi tuulama walakkaa jiru odaa nabee qaban raayyaa fi asaboo gidee dheete odaa makoodii jaamu qaban odaa shananiis ni qaba akkasitti lamaan gamaa fi kana maal jaan barii aantu warra gama barii aanu jechuudha warra gaman iyyuu sadeenoo maal jaan manni aduun gidee asii baatu booroon jennuuti booroo aanaa warra booroo jiru sadeen jechuudha warra barii jiru lamaanii fi warra booroo jiru sadeen booranaa fi barii aantutti jaarraa 15ffaa wal jaaree lafaarra oromiyaa jennuun tana asiin hafe jechuudha oromoon jaaramisi murteessaa yeroo dheeraa maal dhaga'u turre waldaa maccaatuu lamaa waldaa sikkoo mandoo hin dhageenye istiraachara duraanii sani kamtu hafe jechuudha amma waldaa ituu humbannaa sabboo goonaa maccaatuu lamni jira raayyaa fi asaboo achitti deebisuun san barbaachisaadha jechuudha abbootii teenyaa qarooma nu dursu ture egaa namooma waan qabaniif isaan leevilli isaan itti ilaalan gizee hundaa'u namooma waan jiru qabdi abbootiin teenya maxxantummaa fi gartee xabbaabii fi waan uummannu hin jiru kana oromoo gonkumaa yaadeen beeku qulqulluu kanarraa namooma waan jiruuf leevile sanirratti ifaa hubannuu jechuu barbaadeeti jaaramuu yeroo hunda murteessaadha yeroo hedduu wanni ka'u maali waa'ee diinagdeetii ka'a no oromoon waa sadeen nuu kufee jira diinagdee qofaa miti hawaasummaa hin jaaramne adda faca'ee jira jaaramuu qaba jechuun dhaaba siyaasaa jaaramuu qaba jechuu miti wal quba qabaachuu qaba wal hubachuu qaba jechuu gurra tokko hawa hin dhaga'u qabaachuu qaba daas jaaramuu jechuun san booda liidarshiippiitti dhufa gaa liidarshiippii isa maqaa baafatee caaseeffama godhatee akkamitti akka wal jala deemu ni beeka san manguddoo irraa fudhachuu dandeessan caaseeffama isaa ammoo katti aanu ikonomikaalii diinagdeen waan irraa haasa'uu dandeenyu miti waan karaa dheeraati bunaa fi jimaan asii dhiisii kuduraa dinnichaa fi timaatimii fi kanaahu jabuutii ergan amma moojoo irraa
qaallittiirraa asallaarraa hundarraa harargee dhiisii bakka hundarraa oromiyaarraa dirree dhawaa dhufa dinni kuduraan gizee bitan baadiyyaarraa kaashii bitan daldaltoonni kan jechuudha. Eega qafiira dhufe booda Somaaleen dhuftee qafiira irraa fuuti. Maaliin fuuti? Liqiin achirraa eegalti. Fuudhanii Jabuutii geessanii gurguranii maallaqa yoo fedhan ni bade jaan yoo fedhan akka fedhan jaanni maallaqa san gad deebisan. Lakki akkas hin goonu nuti maaliif hin daldallee jetteeti naggaadeen teenyee fi eegalte Jabuutii geessu. Gizee dinnichaa fi timaantiin makiinaan fe'amee Jabuutii dhaqe. Gumruuka Jabuutii keessa tursiisan beekaa waraqaan maarreen dhumne dikiraasiyoonni dhumne maarreen dhumne jaaniin. Timaantii fi dinnichaan guyyaa lama makiinaa keessa taa'ee jechuun bishaan baase. Aboo kasaarree nuti isaanuma jala dalaganne firraan dandeenyu jaan. Teeknikaalee hawaasa keenya torchuu godhan jechuudha. Lagni raammis akkamii akka ijaarame akkamitti akka diigames ni beektan. Arra haa ijaarramnu jira Oromoon. Amatti 27 duruma manguddoon laga raammisettee ijaartee jirti. Booranaa bareentuu jaanii ijaaranii jiran. Garuu rakkinni jiru maali? Nuutu ifiif wal diigaa. Wal jaarraa hadiigus nuti. Maaliif dubbiin waan beektu wallaalii sanigaa. If baruu qabna. Gaafaan ani if bare obboleessi kiyyaas if bare san booda wal barreechuun lamaan. Ani osoon if hin barre yoo isa barbaadeen ta'u waan fokkottuu taate jechuudha. Si galte? So if barbaaduu qabna if barbaaduuf immoo seenatti deebi'aa Oromoon kalee akkam ture akkamitti if beekuu ture si galte? Maalummaa Oromoo kana Oromoo jechuun maali? Gadaa jechuun maali? Hiikan qabu? Maquma akkanuma deemu. Hiikaa qaba hundinuu. Amma Soomaalee yotte irraa ilmoo jechuun Soomaal. Wayyaanee jechuun shiftaa jechuudha. Amma raayyaa fi asaboo qadamaa wayyaanee jaaniin Tigiroonni. Abbootii teenya isaan irraa dhaallee jaan. Nuti daagamaa wayyaaneedhaaf hin jaamallee zeenaa ifaan. Nuti shiftaa lammeessaati shiftaan duraa isaani. Bara 1928 Haile Sillaaseen xayyaaraan isaan tumeega. Si galtee raayyaa fi asaboo jechuudha. Even gaafa xaaliyaan dhufee xaaliyaan gizee biyyeeraa deebisan abbichuu dhageessanii tulamaa kana abbichuu nagaa qarreerra marmaariini achittuu nagaa qoreensi waraanii jaan wallee keessatti. Abbichuun san goota xaaliyaanii wajji duuluu ture xaaliyaan deebisuuf deemuu ture. Oromoon raayyaa fi asaboo immoo xaaliyaan kana jaalatanii Haile Sillaasee dha'uu turan. Maaliif? Isiniif bulchuu qabdanii hoodhaa qawwee jee xaaliyaan dantaa isaa fadhullee isaan sossobuu ture. Isaanis mirga isaa argachuun isaaniif ona turte. Abbichuu irra ajjeesee isaan. Haile Sillaasee ilma Tafarii Boqonnaan guddataati innis gamuma keenya deebi'a. Mangistuu Hayilamaariyaam Waldee ayyaanaati innis gamanuma dhufu. Ilmi Yaasuu ilma Mahammad Aliiti. Wallo Oromoo Magal. Oromootu Oromoo diigaa jaameeti maqaan hubaasan immoo reaalitiidha. Arra nuti ilaaluu qabna gaa dhaloonni ammaa kun akkamitti if barbaada. Oromummaan kalee Oromoo jennu nama tokko yoo waan manguddoo keessa waan jiru tokko namni tokko yoo garaa qulqulluu ta'e aboo inni kun Oromoodhaan saajaan nama biraatti illee yoo ta'e barfadhu Somaalee fudhu Amaara ta'u qulqulluudha jechuudha. That's the meaning of Oromo. Qulqulluu jechuudha. Wikkaa biraan qabu. Oromoo ni beektanii filter godhu jechuudha. Ormeessuu jechuun qulqulleessuu jechuudha. Oromoo jechuun qulqulluu jechuudha. That's it. Gadaa jechuun akka uummanni gaafii daajaanii no afaan Oromooti nuuf himanii afaan Oromoo. Gaadii ni beektanii horii gizee aannan irraa ilman miila isaa haadaanidha ni gaadiyan. Gaaduu waan takka eegumsa sirna eegumsaa jechuudha bar sirna gadaa ogaa jennu. Gaada jechuudha. Si galte? Waan definition biraa ittiin uumanii nu himanii miti. Kun waan abbootii teenyaati. So we have to find the truth jechuudha fedheeti. Isin dheeradhee galatoomaa umrii gaarii qabaadhaa. Nama akkanaa kana fa'aa hunda qabna nama seenaa hedduu beeku. Jajjabeessinee